Tijabaanna garuu maal gochuu qabdaniisin tokkummaa ijaaramu nama duuka deemu dhagahu wal dhagahu dhiisaasa booddee gaafa dhuftanii biyya achi keessaa baatan oofachuu dandeenya gandummaa rakkoon jiru achi keessatti gandummaan hin hojjetu tokkosa kana lammaffaa biyyattii walitti bu'uun dirqamaa miti achi biyya sanaa walitti hin bu'in akkasumayyuu nagaadhumaan jaraa wajjiniin UN itti ba'u bakka imbaasiin jirutti waraqaa galchuu imbaasii Ameerikaa kana keessa waraqaa galchuu akkasiyyuu furmaata namaa ta'a. Lama warreen biyya Ameerikaa jiraattan USA Kanaadaa jiraattan nama shaniin waatii taatanii nama lama sadii fuuchuu dandeessanii 500 qofa agarsiiftu na dhagaartu warra Ameerikaa jaalala daljeessaa qofatu hin taane jaalala onnee yoo wal jaallanne fuudhaa ijoollee achi keessaa baasaa. Awurooppaanis koran qabdu wallaahi utuu qabaatte nama tokko hundiisuan utuu akka kiyyaatti jechuudha. Warreen Ameerikaa keessa jirru akkanaan nama gargaaruu dandeenya. Lammaffaa immoo achiillee gaaffii yoo imbaasii Ameerikaatti warra Ameerikaa jirru kun USA isteetii adda addaa jira. Gaaffii dhiyeessine jara kanaaf sagalee cimaa ta'an kan warrummaan USA qofa jirtan utuu sagalee taatanii wallaahi furmaata gaarii argatu achitti jechuudha. Isin immoo hojiidhaan agarsiisaa achi yeroo deemtan waliin deemaa afaaniin hin haasa'inaa hin wacina garuu wal duuka wal dhagahaa yeroo UN itti waraqaa galchitan wal gahiidhaan wal geessanii sagaleedhaan yoo galchitan fudhatama guddaa argata jechuudha. Yeroo dhaqxan dhagaatti reebdanii waan biraa ofitti fiduu miti. Sirnaan wanti dubbatamu seera qabaachuu qabu. Akka ambar sibaakoo bitee hidhee akka UN waliin galle godhee Suudaanitti. Nu nama 11 seenaa qabna laa nama 11. Nama 11 jedham seenaa qabna Suudaanii keessatti. Wallaahi hiinee jechuun guyyaa Jumaa UN ol galu dhowwinee UN warra achi keessa hojjetan borumtumoo ol lugalchani. Sanbata guddaa sababa keenya ol lugalchaniin intarbii nu godhan jechuudha. Yoo jabaattan malee namachiis hin kaasu. Akka waan biyya bittanii achi teessanii waan biraa tuftan. Jabaachuun dirqama. Biyya keessa miti. Biyya Arabaa tokko gaaraantii hin qabu. An Dubaayin illee nama nu gaayaa jechuudha. Biyya Arabaa guyyaa tokko waa dhufa jedhaa yaada. Akkasii kanuma dubbachuun barbaade warra miidhame immoo gargaaruun dirqama. Afaaniin miti gochaan gargaaru warra rukutamanii mana hidhaa jiranus akkasitti. UN'dha warri waraqaa qabdan immoo akka jarri yaalaman harka UN'ti yoo yaalamuu jalqaban furmaata wayii argataa jechuudha. Amma carraa gaarii rabbi siin fide ijoolleen baga du'anii miti rabbi irraa mataa godhuufi kanarratti hojii hojjechuu baannaan isin du'aa. Kanuma haasofanii galatoomaa ulfaadha. Baay'ee galatoomne Naziif waan gaarii dubbattee na dura jiraachuu malaa namni na dura jirtu dubbadha. Waan tokko jechuu barbaade mubeedhaaf akka dhaamsaatti mubee wanni godhuu danda'amoo jiraate asirratti paablik irratti haasoo caalaa warra kaayiroo jiruuf namni kuni hanga sadarkaa afooshaatti ijaaramee jira warreen hoggantoota afooshaa qunnamanii information gara saniin dabarsuun hedduu barbaachisaa maaliif namni asirratti hedduu warri biyya kana keessa jiru waan sorda kunatti fakkaatu maaliif sagalee takka eegata hametti namoota akkasitti achiin qunnamanii wanni kun gruppiin afooshaa keessa namoonni qabanii waan san dhaamsa kan achi keessaan dhaamuudhaaf waa'ee akkaataa lagannaatii fi waan godhamuu qabu irratti achirratti yoo dubbatame bareeda jeetii gara keessaatiin maaliif namoonni afaan keenya beekan as keessa hedduu jira. Sigalee ijoollee teenya filoora qabanii fi warreen silaa akka keetiitti mul'ata qaban as keessaa dhiibbaa uumuu hin dandeenye jeetii yaada akkasitti of eeggannaan godhuun gaariidha. Gara saniin akkasitti yoo waan san hojjetame hedduu natti tola jeetii kanuma obboleessa kiyya na ulfaadhaa galatooma nama biraatiif carraa laaddu. Ma dubbaddaa warri sagaleen hin jiru moo maaliin maastan? hin callistanii bar. Anyway, san qofaa miti amma wanti godhuu qabnu Facebook irratti asirratti namni TikTok fayyadamu baay'een jiraachuu dhabuu danda'a waan ta'eef gara Facebook aatiin ijoolleen keenya
qaawwaa yookiin kaafee masarii saniin akka lagatan haa goonu sa'aatii kanarraa jechuudha. Ammarraa jalqabne amma sa'aa kanatti yoo hedduudha akka kaafee isaanii taa'ee jiru sa'aa kanattu. Kanaaf kan ammarraa jaadala inni isin jira namoota yaada qaban namoota biraa ol galchi yookaan ijoollee biyya kanaa osoo jiraatanii warri biyya kanaa yookaan waan hunda quba qaban osoo jiraatanii ol galchite bareeda mubee. Warra kaayiroo jiru. Galatoomi abdii yaada bareedaadha. Obboleessi keenya Anwaar kanaafin carraa kannaa itti aaneen dubbadha. Anwaariif carraa kannee Anwaar dubbadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Akkam nagaa fayyaa qabdan isin hundinuu. Fayyaa. Nagaa wallahi alhamdulillah jirra. Bareeda warri kaayiroo keessa jirtan silaa wal taatanii suuqaa jaawaa bakka yuuraa silaa lagannaa gootanii bareedaa na fakkaata. Itti aansee UN nomaan isiniin jaan silaa irraa hogguu hiriira baatan. Ammoo mootummaan ummatoota rakkina namarra miidhaa fide kana qaqqabanii moo akkam islaan? Kanumaan gaaffii barbaade. Kanumamee naa deebisaa himuu beeku. Ammaafuma furmaatan argine ganaa ittuma beellama qabatan fakkaata mee ilaalu. Kanarratti Anwaari Jiramteni wallaannaa jaanii ijoollee jiramteni wallaannaa jaanii ta'a jiramtee mushtee ifaa fuudhanii wajjin ture wanni ni wallaannaa jechuu jiranii amma ka du'ee ka jiru waan jiru hundisnu akkuma obboleeyyan keenya jaan bakka isaan jaanirraa fagaadhaadha. Torbaan takkaaf bakka sanirraa if qabuu ni dandeenyaan qaawaa kanarraa if qaba. akkasi galatoomi Anwaar kiyya gaafiin gaafii bareedduu gaafatte akka ati gaafattetti namni mucaa ajjeesee qabamee jira. Harka mootummaa seenee garuu obboleeyyan keenya nama hedduu miidhamee jira. Tasaniitillee akkuma obboleettiin xiyyeettee ijoollee akkasan ni yaalla jaanii garuu ammoo wanni nuti baanee fi nageenyi keenya haala sodaachisaa keessa jira. Ammallee miidhamaa jirra. Eega nuti cidhanillee nama beekaan nu booda miidhamee nu booda rachi dhufe. Kanaaf furmaanni keenya maali jennee gaafii itti dhiyeessinee nageenyi keenya nu eegamuu qaba. Lubbuu baraaramuu qabnaa waan jiruuf waa hedduu gaafii dhiyeessinee. Sanirratti wanni nuun jaan qaamota nageenyaa wajjin mari'annee waajjiroota garaagaraa wajjin mari'anneeti ballama san isinii qabnee furmaata isiniitti laanna. Ammaaf ammoo galaadhaa dhimmi keessan nu bira gahee isiniif irratti dalaynaa nuun jaan malee wanni ifaan ifatti guyyaa akkanaati. Nageenyi keessanis waan akkanaati wanni nuun jaamee addaan nuu baasan hin jiru. Garuu ammoo ammaaf nurraa gala nageenya keessanii kana boodaatti ka fuulduraatiif akkuma namas hin jedha qaamota nageenyaa akka biraa waajjiroota garaagaraa wajjin mari'anneeti koreen irra walii teenyee murteessinee isinitti gadi hin baanaa nuun jaadha. Kun achumarraa eeggannaa gaas keessatti aduu keessa oollee galleesse. kun furmaatan ta'u. Furmaatan ta'u kun furmaatan ta'u nuti haga dandeenyetti wanni furmaata yoo dandeeme xiqqoo ta'uu danda'u warreen biyyoota addunyaa gurguddoo keessa jiran kan Jeneevatti siimeel erguu danda'an koominiitiileen gurguddoon Oromoon qabdu haala nageenyaa kan baqataan kun keessa jiru kanaan wal qabsiisanii rakkoo nuti keessa jirru kana ibsa godhanii bifa sagaleetiin bifa barruutiin karaa adda addaatiin karaa dandeeme hundaan yoo sagalee nu ta'an irra furmaata harkanna malee nuti abbaan nu dhaheeti ilmi nu dhaheeti abbatti himataa jirra. Waajjira wanni kontirool godhee jiru jara kan dhimma sukuritii dhimma nageenyaa dhimma proteeshinaatti himannu isa gaafa nuti isaanitti himan isaan kana asin nu dhawanii dhahinee himanne deemu waraqaa poolisii sifiiti siin jaa poolisiin ammoo hogguu dhayte firraa nu gaxariyaa nuti jidduu sanatti rakkoo hamaa keessa jirra. Kaanillee achirraa waraqaa nurraa eeggata kunillee waraqaa nuun kennu jidduu sanatti madoon teenya ablee muramtees waraanamtees rakkoo hamaa keessa jirra. Kanaaf warreen biyyoota garaagaraa keessa jirtan warri dhageettii qabdan koominiitiilee adda addaa keessa hojjettan rabbii ijaa ummata kana ijoollee tana baqataa dila kana qacalee as keessatti miidhamaa jiru kana nu baraara sagalee hanga dandeessan nu ta'an dhaamsa kiyya ka walii galaati. Ammoo akkuma abdii muktaarreefu dubbate lagannaa mana qaawaatii fi kanarraa godhuun dirqama hawaasni ijoolleen teenya gadi bahanii bakka isaan dhaabbatan dhaabbachuu dhabu. Mana shaayii mana bunaa isaanii dhaquu dhabu if eeguudha waan kana hundarraa fagaatanii yoo jiraatan haga tokko za'a males gabba'uu dhiisanii
isaanii wajjin hariiroo godhuu dhiisanii yoo irraa fagaatan hedduu barbaachisaan jaa galatooma obboleeyyan kiyya tanumaan isinii dhaammadha. Isin tuuse moo sagaleen hin jiru? Nama Lakki sagaleen kiyya hangaarree dubbadhu dhagamaan ture? yaa dhagaa turre Ibro. Okay. Maaliif gorsa gaarii dabarsite abdi achirratti tamaamii fi boonaa baaleetiifis carraa kannaadha namuu yaada qabdan namuu yaada garaagaraa qaba waan taateef waan hawaasa kanaaf sagalee ta'uu danda'u takka itti yaada waan san ummataaf ergaa dabarsaa hundi keessanuu dhimmi kun dhimma lubbuuti waan taateef. Ibro ergaa guddaa biyya kanatti wanta nu gochuu dandeenyu qabsoo karaa nagaa kana waan numa fayyadamnu kana agartee kaafemaa fi maalidha bu'aa ummata kana bakka itti nu wal geennu yeroo baay'ee kaafee masrii kana ummata kana namni keenya yeroo taa'u achitti yoo warruma waa daddalagu kana wal lolan yoo ijoolleen keenya kaafee san guyyaa lama hadii lagattu kadhatanii deebisaa turan dhiifama gaafatanii kanas osoo guyyama 10 akkasitti kalaganu taatee warra biyya kana jirtanii ummanni kuni ofii isaaniitiif akka qaama nagaa qaama seeraa tahanii nageenya keenya loo'isuu danda'an jechuudha. Gama qaama seeraatiin immoo wallaahi ani akka mataa kiyyaatti qaamni seeraa wahii furmaata nuu godhaa nageenya nama keenya eegaa maal jedhee yaadu. Anu fi kiyyaa baatii lama dura waan irra ga'eetiif bakka hulaan silaa dhaabbattoonni akka UN isaaf qayi masqalii maali wanti silaa Save Children maali bakka dhaabbanni silaa mirga namaatiif baqataa waa gargaara jedhaman kun hundi isaaniittuyyuu dur gaafa nu biyya kana dhufnu ummata adii faranjii kanattuyyuu biiroo tokko keessa jiranii hooggansa jiranii gaafa yoo rakkoo wayii jiraatee bilbilatti itti dhayxu si gargaaran. Har'a garuu waajjira hunda ka jiru nama isaaniitti. Nama isaaniitti immoo dhayxee nama isaaniitti himatuun hin danda'amu. Kana jechuun ufuma ofitti himachuu jechuudha beektaa. Kanaafi of eeggannoo gochuu sa'aatii malee deemuu dhiisuu warri baajaajii oofullee sa'aatii malee oofuu dhiisuu halkan sa'a amma yeroo takka yeroo tokko argaa akka tasaa halkan gabbahee suuqii mana kee yala jirtu waa bitachuu deemu halkan sa'a 2 faa sa'a 3 faatti ka baajaajii oofantu jira sii galee waan akkana irraa of qusachuudha. Ammatti immoo akkuma Mubaarikii awwala dubbate wanti nu barbaachisu wanti nu gochuu qabnu bakka duraan teennee buna dhuynu kawaa aarsu deemnee mana Oromootii fayyadamu. Injira manni Oromoo kaaffee buna dhuguu barbaadan bunni Oromoo injira warri duraan kaaffee masrii teettan jechuudha. Waan akkasii kanarraa of qusannuu isin jedha. Asumaan immoo namoonni aslii gaafataa jirtan ammallee durallee dubbadhee ture. Asliin dhukkubaa saniif malee isinirra nama Bilaalii miti Tamam irra deddeebiiti ijoollee kairootini biyya galuun afeeraa jedhe amaan gaafira mucaati biyya galuun afeeraa kottaati naa waliin obboleessa koo naa qabara magriba irratti masjida rahmaanitti masjida nasriitti talata malaayibitti irratti salaannee salaatul janaazaa asumatti qabarra jedhame hundi keessan wal dhageessa irra nu gaamaan tulaan jedhe. Hafee jira? Dura biyya galchineeraa turanii iyyuu. Amaan bakka afeera jira. Asumaanillee mucaan kun ilmoo akka qabu hin beekamee ta'an biyyaa hin qabanatti fakkaatee ati kaleessa hin qabdu namoonni jedhan baay'eetu jira garuu intala wayii mucaa wayii biyyaa hin qaba. Daa'ima qaba? Asii miti biyyaa qabanatti fakkaatedha. Kanaafi akkuma Mubaarikaan obboleen kiyya warri biyya Masrii jirtan koottaatii salaatul janaazaa masjidun naasiriin beeytanii talaata malaabiin koottitii irratti haasalaannee gara ganda isaa ka xumuraa'etti waajiba xumuraa obboleessa keenya kanaaf haa goonuu isiniin jira. Salaatul janaazaa namarratti salaatuun keeyridha ka du'eefis ka salaatuufis hundi keessanuyyuu koottaatii salaatul janaazaa masjidun naasiritti irratti salaannee waajiba xumuraa obboleessa keenya kanaaf haa goonu dura janaazaa isaa biyyatti galchine biyyatti awwaalle jechaa turanii amma jijjiiramee jireedha kun Mubaarik amaantu dawwaleeme amaan jechuun immoo saahibummaa caalayyuu ganuu hundaanuu saahiba Bilaal dhugaa Rabbii Rahmati isaaf haa godhu amaan immoo akka obboleessa isaati wajjiin waa baay'ee dalagaa turanii koottaa isii jira asrii irratti magriba irratti jettee Mubaarik magriba irratti inni biraa immoo warri biyya kanaa
obboleewwan kiyya biyya kana akkuma dura jechaa turre of eeggannoo jajjabeessa sa'aatii malee hin deemina. Warri waa suuqii qabdan suuqii keessan sa'aatiidhaan cufadhaa. Warri waa baay'ee jooftan baay'ee keessan sa'aatiidhaan dhaabaa. Rabbi sinaa eeguuf eega jechuun barbaada. Galatoomi amaan tamam keenya ani ammaan dhagee beektaa duraan kan hin dhagaa ture yeroo waajjira duratti wal dubbisaa turre nuti anamman dhufee waajjira irraa akka biyyatti reeffisaa galuu irratti haasawamaa ture yeroo waraqaa baafnu jechuudha awwaalchaa akkas ture amma immoo egaa akkas ta'ee akkuma ta'e goonaa rabbi rahmataa godhuu fi maatii fi firoottan illee rabbi jajjabinaa kennuu fi kanaaf akkuma itti dhaamte namoonni karaa irra deddeemanillee kan kophaa deemanillee wal to'achuu wal quba qabaachuu nama tokkoon kophaa deemuu dhiisuu akkasuma bakka hin taane keessa dhaabbachuu dhiisuu wal to'achuudha. Wanni deemu namni butameetis akka hin taane ta'aa jira amma ijoollee mubeen faan quba qaba nama sadi dhiyoo tana fuudhanii baajaajiin bakka takka geeffatanii akka barbaadanii waraananii ijoolleen sun miidhaa namaan irra geesse. Kanaafuu sanillee namni quba qabu hin jiru ijoollee hedduun miidhamaa jira as keessatti kan baajaajiin harkaa butamee rakkoo biyya kanaa bar nuti amma duraan nuti osoo anama tiktaa kana eega dhufe as zabana dhiyoo kanaa baatima sadii afurii yuutuub irra ture waan biyya kanaa takka guyya tokko viidiyoo dalageen beeku xiqqoo seera isaa jajjaba waan ta'e amma fakkeenyaaf biyya kana taa'ee waa'ee Dubaay waa'ee Saa'udii waa'ee biyyoota biraa ni naasaa waan achitti rakkoo nama keenyatti ga'u naasaa akka biyya kana garuu gabaas xiqqoo nageenya kiyya hoona ulfaatuuf gabaasaan turre malee rakkoon nageenya baqataa biyya kanaa irra gahu baay'ee ulfaataadha baay'ee guddaadha. Ol baasnee dubbachuuf garuu in sodaattaa lubbuu riskii san fudhachuu hin dandeettu. Kanaafin obsaa turre callisaa turre malee Oromoon biyya kanatti ajjeefamuu kanattu yeroo jalqabaatiif ta'e malee shamarran keenya tumamuun waraanamuun dhiirri waraanamuun maal jechuun dhugaa wallaahi baay'ee waggaa dheeraadhaaf xiqqoo inumaa amma jalqabe malee 2017 16 18 haga xumurarratti baay'ee hammaatee ture. 18 irraa haga 19 sababa koronaa booda xiqqoo isii qabbanaa'ee ture amma garuu haara waan haalli jireenyas waan jajjabaataa jiruuf biyyoota Afrikaa kana gadi jiran waan jajjabaataa jiruuf sanii fi uummannis waan biraa keessa seenee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya warri biyya kana jirtan tokkoffaa wal quba haa qabaannu walaa ijaarru. Oromoo nama biyya kanatti koominiitii meeqa qabdi? Koominiitii baay'ee jira bara. Ganda maal wal qoodee nama muraasa wal qoodee tokkummaan hin jiru wal faca'anii garuu har'a dhugaa wanti na gammachiisu tokko jiraate Oromoon akkasitti warri biyya kana jiru tokkummaadhaan wal dhagahee Mubaarak illee wallaahi dhugaa aan akka nama tokkootti galata guddaa na biraa qabdaa galatuun jechuun hin barbaada. Carraa kana Mubaarakiin isatuyyuu osoo namni tokko waan yoo inni kanan kaasin halkaniin gadi ba'ee yoo dhageettan kun waraqaa isaa osoo hin fudhatin fiigee taree eegasii eega karaa dhaga'ee yaadatee fudhatee deebi'e. Kanaaf achitti uummata san baasee tokkummaadhaan haga san achitti argamuun baay'ee nama gammachiisaa. Uummanni achitti argamtan hundi keessanuu galatooma. Obboleeyyan kiyya Muti sente tamam. Muti sente tamam kiyya yoo haasoo jiraatte sirra bilbilamensa galatoomi tamam keenya hedduu ulfaadhu yaada gaarii dabarsitee wanni jiru akkasii nuti dubbachuuf waan nutti ulfaatuuf katti himannus jara waan taateef rakkoon teenya gartee gidaaratu iteetuma nutti as deebiti. Kanaaf qaamni dhimmi ilaalulleen haga danda'ametti akkuma reeffu jeerra deebi'eetiin dubbadha. Warroonni biyyoota garaagaraa keessa jiran kan dhageettii qaban Jeneebattis rakkoo teenya nu erguu danda'u koominitiin garaagaraa nu baatee sagalee nu ta'uu danda'u qabdi. Waan kana dhaamsa Oromummaati. Ammoo warri as keessa jirtan akkuma obboleessi keenya tamaamsanii dabarse of eeggannoo cimsaa wal quba qabaadhaa dhaamsa Oromummaati. Ammoo waa'ee koominitii yoo kaafne koominitiin Oromoo ani ni jirti jee yaadu amma yeroo ammaatitti maqaa jira malee ni jirti jee koominitiin hojjetti jirtu ni jirti jee yaadu. Maaliif bakka meeqatti adda jiramteeti namni kun gosaan gandaan bakka meeqatti adda facee jira koominitiin amma jirtu ni jirti jaamee waan himannuun qabu. Ebro ani jira ammas irra deebiidhaan namoonni haa dhuftan obboleessa keenya Bilaaliin kan bira
amrii ta'ee ka ajjeefamee awwaalchi asumatti jedhamee jira dura biyyatti galchuuf ture iyyuu amma asitti jedhani magriiba irratti salaatul janaazan as jaami'atul nasri talaata malaab namni hin beekne jettan warra biyya kana jirtan koottaatii waajiba xumuraa obboleessa keenya kanaaf haa geggeessinu isin jenna mubaarak anillee dura rafoo ture iyyuu amma raftu ka egaa wanni jedhee walaadha. Anuu rafuu dhiisee danda'e rabbi si dandeessu wallahi I respect you brother guddaa galatoomii ulfaadhu dhugaa rabbi eega kaleessa ta'e baay'ee kalee ganamallee waliin turre rafne irra fa'ee na biraa deemu bare kaleessa guyyaa waliin turre eegas illee akka inni rafin immoo quba qaba kaleessa osoo rafin akkasitti oolee edallee achi bulee ammallee kun rafaan jiru kabaraa irratti sin dubbannaa erga qabarree galles miidiyaa irratti wal keenya dubbannaa kaliifaa inni guddaan irratti dubbachuu barbaadu booroo malee qulqullaa'u jaallatanii jibbanii dhagaa warri koominiitiin ajaa'ib ture nagaa koominiitii jechuun poolisii miti biyyatti walii galtee dhabootu ummata biyyaa baase biyyatti wal dhagahuu dhiisuutu ummata dhamaase inni ummanni kuni sila firdii wayii qabamu ummanni Oromoo kun jiran sila firdii wayiitu irra jiramu Oromoo kanaaf maali kan tokkummaa isa dhorki Oromoo kutaa Oromoo biyya addunyaa jiruttis itti hanga dibaasee dubbadhu jira wanni ilmaan Oromoo biyya kana keessatti tuffachiise irra deemsise ajjeesisaa jiru waraansisaa jiru UN biratti fudhatama dhabamsiise tokkoon koominiitiidha tokkoon ummata lama keessaa tokko hadha galgala ummata affeereen jira ummanni kayroo keessatti hambaqatan konfidensiidhaan manni mana keessani dhageessanii wallahi lubbuun koo viidaa keessanaa baatu qalasa du'an fedhe erga obboleessi koo fuuldura kootti ulaa mana kootii irratti ribna qaburri kun nuti rakaadhe narra fajedee gachiisee shaaworii galeen jira ribna qaburri na qabuutti sin qabu du'an fedhaa jira isuma dhugumaachuudha kana booda yookaa koominiitii Oromoo bakka sagalitti sabee jiru aan qobaan koo gaaratti galee dhokodhee haasa'ullee ta'u guyyaa hadhaatii kaase Oromoon biyya biraa jettan nu dhagaa ummanni tokkummaan qabne maaliyyuu hin qabu UNHCR fuulduratti saalfanne biyya kanatti qaanfanne koominiitiin Oromoo sagaltu jira jaallattan jibbitan hawaasni isinirra dhangalaa'uudhaaf qophaa'ee jira feetu tokko ta'e hin taane badi dhageessanii feetan tokko ta'a ummata kan tajaajila lakki yoo jettan bada hoggantoonni hundi keessan irraa buutanii ummanni kun koominiitii dhaabbachuudhaaf qobaasaa ammas 10ffachuudha deemuuf jira duune maal malli isaa jedhe ajeen jirana maal malli keenya maali malli ilmaan Oromoo eenyu kan ilmaan Oromootii quuqamu eenyunni kan ilmaan Oromootii quuqamee adoodee haasa'u eenyunni akkamitti ilmaan Oromoo jirana meenu taajabaa warri biraa jirtan isteeta Kaanadaa taanaan isteeta Kaalgaarii jinnii ta'e walirraan fagaadde biyya Kayroo jirti naannoo tokko keessatti koominiitiin sagal maaliin barbaachise maal hawaasa keenya rabbii sodaadhaa anka UN keessaa hudduu booyyee fideeraa UN fudhaati UN keessaa waan tokko waliin beekon paaspoortii kiyyaan hin jiraataara fideessi agarsiisa qaamaa rukutadhe kanas wallahi biyya kana keessaan qabamee galama jechuudha koominiitiin Oromoo tokko ta'uu qaba koominiitiin Oromoo jaallattanii jibbitanii sagalan keessan waliin haasoftanii dura bu'aan qofti funaaname Oromoon kutaa kudha tokko qaba kutaa kudha tokkorraa nama tokko kennate kutaa kudha tokkorraa tokko ta'uu qaba gaha dhiigni obboleessa keenyaa kun yookaan walitti nu kaasaa yookaan tokkoomsaa jechuudha maal biyyatti jarana maaliif nama komannaa amma inni tokko gar tokkoon imeelii arga fudhatama dhabdan yoo inni biratti galtan gabaa keessaa kanas hooggantoonni harka kennadhaa ummatatti ummanni bakka dhummuutanu jechuu jira ummanni achitti walii galee dhufe koominiitiin Oromoo jaallattan jibbitan an miseensummaa keessan gara kootiin sila maallaa godhaa dhutana maallaa godhaa jirtu mee maali wanni isin imeelii isin naa ergitan takkaa dhufe isa rakkise
Hawaasa afaan fiigaa jira. Dhukkuba afaan fiigaa jira jedhee guyyaa tokko iimeel naa godhaa isin jedhee isin rakkisee jaallattiin jibbitan. Sabaaf sablammoonni Itoophiyaa koominiitii jedhee kan ilmaan Oromootiin hogganamu Itoophiyaa koominiitii jedhee koominiitii tokko jala bulaa Oromoon bakka sagaletti buluun qaanyiidha. Yoo uummanni biyya addunyaa sagalee nuuf ta'u jettan yoo Oromoon hin du'in jettan koominiitii jabaa tokko ijaarranna koominiitii cafallaqna inshaallah wallahi biyya galeen kana taasisa malee wallahi wa billahi alkarim ilmoo kiyyaran jiraachit naqabsiiftanii biyya galeen maal eessatti naqabsiifta silaamis eessuma argina kana wareegama ittan kafala qobaako quba qabaadha wareegama qobaako